raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Fulbaana 13 bara 2022 akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya kibxata galgalaaf qabanne isin dhageechifnaa. Oduu kan isinitti himuun Gurmeechaa Gammachuuti. Waraanni mootummaa dargaggoo dhiyeenya kana gaa'ila godhatee aanaa Dirree Incinniitti ajjeese. Finxaaleeyyiin amantiilee adda addaa aangoo mootummaa da'oo godhachuun dhiibbaa guddaa amantii waaqeffannaa irratti taasisaa jiran jedhan gaggeessitoonni amantichaa. Kunniin hangafoota oduu har'aatii amma tokko tokkoon isinitti himaa. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa dargaggoo erga fuudhee bultii godhatee reefuu ji'a 2 guutuu godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Incinniitti rasaasa itti roobsuun ajjeesuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jiraataan aanichaa tokko akka jedhanitti torban darbe kana keessa ganda Roggee Dagaa bakka Addaa Murii jedhamutti dargaggoo Alamuu Didhaa jedhamu kan erga gaa'ila godhatee mana ijaarratee reefuu ji'a 2 guutuu badii tokko malee gara jabinaan ajjeesuu dubbatu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Incinnii ganda Roggee Dagaa bakka Addaa Murii jedhamtu sanarraan si bilbilaa jira. Gochi waraanni mootummaa Bilxiginnaa kun hojjetu dhugaadhuma sanyii uummata Oromoo kanarratti gaggeessuudha. Mucaa Alamuu Didhaa jedhamu Didheessaa jedhamu ganduma sana keessatti bakka Addaa Murii jedhamtu sana waraanni mootummaa nama fuudhee ji'a 2 ga'e reefu bultii horate kana rasaasumaan ajjeesanii goodaatti gatanii deemaniin akkasuma ammoo qabeenya namaa saamuu fi wanti garaagaraa gochisuuf kanneessaan hawaasa Oromootiif hin malle akkuma itti fufetti jira. Nullee baqannee mana keenya baqanneetuma bakkuma firaatti olumaa gadi miliqaa jirra. Rakkoo guddaatu nurra gahaa jira akka hawaasa Oromoo aanaa kana keessa jiraatutti. Gaaffii tokko malee nama ijaan argan waan ajjeesaniif uummanni waraana mootummaa kana yeroo argee ni baqata kan jedhu jiraatan kun ummatuma lubbuusaaf jedhee baqatuu yakkamaa godhanii ajjeesu malee nuti badiin qabnu jedhan. Yoo nutti dhufan egaa nu reebuu, rasaasaan nu rukutuu, nu ajjeesuu, qabeenya keenya saamuu, mana keenya gubuu gaafa isaan nutti dhufan nu hin baqannaa. Nummoo kana nu godhaa sana nu godhaa gaafa isaan jedhan kana gochuuf humna hin qabnu nu hiyyeessaa. Mootummaan akkuma atiteettullee nu gargaaraa hin jiru ofii keenya. Haawollee waanuma si ajaa'ibu barasa kana qonnallee hin qotannee beela guddaa fi dararama guddaa keessa jirra akka hawaasa naannoo sana jiraatutti. Hin baqanna gaafa baqannu kana gaa nuti osoo nama seera kabachiisu ta'anii seeratti baqatu malee irraan baqatanii qaamni hidhatee deemu kun nama ajjeesu malee eessaa deemta akkamitti deemta nuun hin jedhu waanuma nurratti gaggeeffamaa jiru kunayyuu homaaf nuun galaa hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun tarkaanfiin kun uummata irratti fudhatamaa jiraachuu kan himu maddi keenya waraana bilisummaa Oromoof nyaata kennitanii nuyi maaf nu dhoowwattu jechuun sababa hawaasni nyaata dhoowwateef hawaasa nagaa gooluun ajjeesaa fi gidirsaa akka jiran himan. Waraana bilisummaa Oromoo kanaaf sirriitti beennaan waraana safuu beekuudha, waraana duudhaa beekuudha. Haadha keenya abbaa keenyatti yoo dhufanii nooruu jedhuuni hin kabajuuni, kabaja kennuu fi qabeenya uummataan tuqanii safuu hin beeku. Isaan tunu eega, isaan tunu tiksaa hin beekne amala isaanii. Warri kun immoo gaafa nutti dhufanii isaan beektuun nu baqattu isaan nyaata kennituu fi nu ifmaa nuun kennine jedhan sirruma isaan suni safuu beeku, sirna beeku, duudhaa beeku, nu kabajuun nu ulfeessuun hagumna isaaniillee nurraa ittisaa jiruun kanaaf kan nyaatallee sooramallee isaanii kenninuuf. Isaan kun immoo gaafa nutti dhufan nu ajjeesu, mana keenya gubuu, horii keenya fudhatu, nama mana sirratti gubuu, nama qabeenya keessaamu, nama si ajjeesu maal jettee jala dhaabattareen baqatta malee. Aanichuma naannoo daangaa aanaa ammayyaatiin wal daangessanitti uummata walitti buusuun wal lolchiisanii gidduutti qabeenya uummataa saamaa akka turanillee ibsaniiru. Torbee 3 darbe
Aanaan madirree Hincinni fi aanaa ammayyaa kan waldaan geessu bakka Dossee jedhamtu sanatti hawaasa dirqamaan itti marsanii qabanii hawaasii fi hawaasti akka walitti bu'u qabeenya uummataa jiru gaabii saaxinii keessa jiru foxaa maatiin uffatee bulu uffata maatiin mana keewwate akka hawaasti Oromoo garee uumee walitti bu'ullee saamsisanii sangaan otoo nafiin re'een hoolaan otoo nafiin qabeenya uummataallee saamanii deemanii jechuudha. Kun akkuma itti fufetti jira isaaniif waan haaraa miti hojii isaaniiti waan ta'eef kana waan himannullee hin qabnu yeroo irra deddeebinee biyyataa turree mootummaan hin jiru mootummaan illee hin dhaga'u miidiyaa Oromoon qabutti illee darbee nuu hiyyaa jennee hawaasa keenya warra miidiyaa quba qabanitti illee himataa turreeni saamichii fi duguuggaan waan haaraa miti amaluma isaaniiti akkuma itti fufetti jira sunillee. Dhumarrattis erga ajjeefamuun qabeenyi keenya saamamuu fi qe'ee keenyarraa buqqa'uun hin oollee yeroo dhumaatiif waraana bilisummaa Oromoo isaan jibban waliin taanee sirna kana ofirraa kaasuun nagaa waaraa fidachuu qabnaa jedhan. Homaa falan qabnu obboleessa kiyya nagaan kan dhufu biyya kanaaf Oromoodhaaf nagaan kan dhufu afaan qawwee qofaadhaan namni manni irratti gubate eessatti gala bosonatti gala malee namni qabeenyi isaa jalaa saamame garamitti gala bosonatti gala malee kanaaf qeerroon mana taa'aa hin jiru bulaa hin jiru magaalaa keessa jiraataa hin jiru gara jiraatu hin qabu namni gara jiraatu dhabe immoo da'oon isaa bosona gara bosonaatti deema waraana kanatti seenee waraana kana jabeeffatee hidhannoo isaa jabeeffatee biyya kana yoo bilisa baaserraan kan hafe mootummaan kun kana booda mootummaan ofiisaati indaanqoo sangaa re'ee saamaa jiru mana namarratti gubaa jiru hawaasa kanaaf nuyi abdii ta'a jennee abdii tokkollee irraa hin qabnu kanaaf jabaannee edda manaan wareetanii edda mana keenya nurratti gubanii edda qabeenya keenya nu saamanii edda rasaasaan nu ajjeesanii waraanuma bilisummaa Oromoo isaan jibban kanatti hidhaannee yookaan itti siqnee isaan jabeeffannee nuti hidhannee lollee biyya keenya bilisa baasuu irraan kan hafe abdii tokkollee waaqa irraan kan hafe hin qabnu. Wabii waaqotu gabaase. Finxaaleeyyiin Amaaraa aangoo mootummaa da'oo godhatan Oromiyaa keessatti amantii waaqeffannaa irratti dhiibbaa guddaa taasisaa jiraachuu hordoftoonni amantii waaqeffannaa garaagaraa ibsan. Barsiisonni, gaggeessitoonni fi hordoftoonni amantii waaqeffannaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti sababa tokko malee hidhamaa jiraachuu waliin walqabatee gaggeessitoonni amantichaa yaada gidduu kana raadiyoonii Dirree Shaggariif kennaniin dhiibbaan amantii waaqeffannaa irratti taasifamu qaamolee dantaa siyaasaa fi finxaaleeyyii amantiilee adda addaatiin akka ta'ee fi finxaaleeyyiin amantiilee adda addaa kunneen guddinaa fi dagaagina amantii waaqeffannaa walqabatee sodaa qabaniin qaamolee mootummaa irratti dhiibbaa uumuun miseensotaa fi gaggeessitoota amantichaa irratti miidhaa geessisaa akka jiran himan. Nuti kan geggeessinu amantiidha. Humnaan nama yookaan mootummaa qawwee qabu dura dhaabbannee akkana jechuun yoo dadhabne miidhaan geggeeffamaa jiru karaa adda addaatiin jechuudha. Warri siyaasaaf jecha miidhaa kana geggeessanii jiranii warri immoo siyaasa golgaa godhatanii rakkina amantii isaaniitiif jecha yookaan immoo amantiin kun yoo guddate amantii keenya miidhama jedhanii akkasitti illee yaadanii qaama mootummaa irratti illee dhiibbaa godhanii gochaa akkasii godhanii hin jiru jechaadha kun qabatamaadhaan arginee jirra. Sirni amantii Oromoo waaqeffannaa cabsuun biyya kana keessatti lafa qabatee jiru ummata Oromoo irratti shakkii guddaa qaba kan jedhan gaggeessan amantii waaqeffannaa tokko amantii waaqeffannaa biyyattii keessatti galmawwan 500 ol qabaachuu kan ibsan maddi keenya amantichi walqixxummaa dhala namaa dhugaa of ta'uu fi seera uumamaa barsiisa eega jedhanii booda barnoonni kennamaa jirus bu'aa malee miidhaan addaa inni hawaasa irraan ga'u hin jiru jedhan. Barnoonni amantii waaqeffannaadha. Barnoota argitee walqixxummaa dhala namaa kan barsiisu namni akka of ta'u kan barsiisu heera uumaa kan barsiisu dhugaa kan barsiisu waan baay'ee tasgabbeessee dargaggoonni hedduun yoo ammaa kana akka biyya kanaatitti galmoota naannoo 500 ta'an qabna. Galmoota kana keessatti dargaggeessa miliyoona lakkaa'amu baratee kan barachaa jiru jechaadha. Kana keessatti osoo barnoonni kun hamaa ta'e qaata mul'ata jechaadha bu'aan isaa waggaa 8 dabarreerra. Tasgabbiidha malee ittoo dhiyaatanii miseensota keenya arguu danda'an. Bu'aa biyya kanaa buusu malee barnoonni amantii kanaa waa hawaasa kanaa buusu malee miidhaa addaa geggeessuun qabu jechaadha. Garuu jibbannaatu jira jechaadha. Bakka akkuma waliigalaatti waan uummata kanarraa madde tokko oduu gaarii oduu ta'ee jiru qulqulluuseetu jiru warra xureessu jira warra jibbu jira. Haa ta'u warra jibbu kanallee nuti balaaleffannee isin waan keenya jibbisan jennee hin beeknu dhimma barsiisnaa ittuma himnaa. Godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuutti qophii ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo waggaa 25ffaa kabajamuuf taasifamaa jiru danquuf hayyuu amantii waaqeffannaa Dagalee Abdiisaa akkasumas gaggeessitootaa fi miseensota amantichaa sagantaa sana qindeessuuf gara sana imalan irratti hidhaa fi reebichi gaggeeffamuullee eeraniiru. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun ayyaana yaadannoo dhaloota keenya warra darban warra ofii biyyatee biyya sana dhaalchise warra lafeen isaanii lafa sana jala jirtu ayyaantummaan isaanii nu bira jira hidda keenya isaan irraa magarra jenneeti isaan yaadachuun immoo milkaa'ina Oromoo ayyaana
Oromooti. Warri uummata Oromoo warra keenya warra ragalanni abbaa keenya yaadannu san waan ta'eef ayyaanni kun ayyaana gaafa Oromoon gadaan bulaa ture san ayyaanifatee irraa ture. Gaafa galmi keenya diigamu ayyaanni kun dhabame irratti hojjetame. Ayyaanni kun milkii Oromooti, milkii dhaloota kanaati jennee waggoota 25 kana dabarsine kabajaa turre. Barreen gaddaa baraachaa nu xiqqoo karaarraa nu dachaasaa namoota keenya hidhaa turanii amma immoo jala bultii irraa ka'ee namoota qophii kana qopheessuuf achi dhaqee fuula haaraadha jechuudhaan dhiibbaa guddaa irraan Barsiisaan amantii waaqeffannaa Dagalee Abdiisaa hawaasa amantiilee biroo hordofan birattillee nama kabaja guddaa qaban ta'anillee guyyoota 3 dura badii tokko malee hidhamaniif fulbaana 12 bara 2022 hidhaarraa kan gadhiifaman yoo ta'u, kun immoo jibbiinsa amantii waaqeffannaan alatti badii tokko akka hin qabne gaggeessaan amantii kun ni dubbatu. Nama umuriin waggaa 80 maanguddoo barsiisaa amantii kanaa nama beekamaa naannoo isaatti hunduu namni amantii biraa hordofullee abbaa keenya jedhee rakkoon adda addaa waggaa seente agartee inni araarsu irraa agartee bu'aa argatan qaamoleen garaagaraa jibbiinsa adda addaatiin qubatti qaban mootummaa fiigee nu hidhuu fiigee galma keenya seenuu wantoonni kun egaa Oromoodhuma ta'uu amantii Oromoo ta'uu amantii gurraacha Afrikaa ta'uudhaaf naatoo malee itti duudanii jenneefi amannaa. Biyyattii keessatti amantiileen biroo bilisummaan socho'aa akka jiranii fi qaamni mootummaa salphaatti bataskaanaa fi masgiida seenee gaggeessitoota amantii hiruu fi mooraa dhaabbata amantii keessatti hokkora kaasuu akka hin dandeenye kan eeran gaggeessan amantii kun addatti gaggeessitootaa fi hordoftoota amantii waaqeffannaa irratti sababni dhiibbaan godhamuuf Oromoodhuma qofaa jedhan. Biyya kana keessatti amantiin kun bilisummaa socho'aa namni bataskaanaa seenee beekumsa kaasu yookaan qeesii harkaan qabuu dhisii waa tokko jecha badaa jedhee jabadaadhaan laaluu hin jiru. Sheekallee akkasitti kan laalu hin jiru. Paasariis haa ta'u warra hooggantoota amantii biroo kan akkasitti ilaalan hin jiru. Amma bu'uurri isaa akkuma agartee namni duudhaa Oromootiif qabudha. Wanni amantii waaqeffannaa hoggaa jennu akkuma amantoonni biraa saba irraa dhufan qaban amantii waaqeffannaa jennu Oromoo irraa dhufteen ishee kan Oromooti. Biyya kana keessatti hin beekama wanni Oromoodha hoo jedhame miti egaa namni dhuunfatillee haalli itti miidhamu hin jira hin beeknaa jechuudha kana. Amantiin kun kanaan duras dhiibbuma gara garaatiin akkasitti badee yeroo ammaa kana dhaloonni kun gaggeessa. Dhiibban isarra gahu amantiin tun irraa dhumni ishii kan Oromoo ta'uu isheetiin tuffatamtee miidhaan adda addaa irraa gaha. Dhaabbileen amantiilee biroo hordoftoonni fi qaamoleen tokkummaa Oromoo barbaadan kamiyyuu olola sobaa amantii waaqeffannaa irratti gaggeessaa jiran irraa akka of qusatan kan gaafatan gaggeessan yaada isaanii raadiyoonii Dirree Shaggariif kennan kun dhiibbaan humnaan taasifamu kamuu gaagama hawaasummaa malee amantii waaqeffannaa balleessuu akka hin dandeenye dubbatu. Namni kamuu jechaadha fakkeenyaaf namni tokkummaa hawaasaa barbaadu jechuudha. Abbaa fedhe tokkummaa Oromootan barbaada jedhu amantii ofii qofa ilaalee amantii nama biraati irratti hin qabu. Misoo taate amantii biraati irratti duuluu hin qabu. Yookaan immoo jibbannaa amantii sanii labsuu qabu. Namni biraa immoo namni argitti nama har'aan kana amantii biraallee qabaatanii amantii waaqeffannaa kun jiraachuu hin qabu waan adda addaa olola adda addaa ololan kun illee irraa hoo qusatanii tokkummaa hawaasa keenyatiif gaariidha. Tokkummaa hawaasa keenya waan tuqu akka hojjenne namni amantii nama godhate. Maaliif hawaasni waliin jiraata waan ta'eef jechaadha. Amantiin barnoota wal fudhachiisan malee wal hubachiisuu wal fudhachiisan malee humnaan wal guranii iddoo waaqeffannaa wal organii ayyaana walii guranii namni akkasitti amantii namaatti nama galu hin jiru. Hunduu ibada malee jechaadha. Kana beekuu qabu qaamoleen karaa amantiitiin amantii tana dhiibne balleessine jedhan balleessuu hin danda'a waan ta'eef jechuudha rakkoo biraa uumurraa kanatti. Mootummaan biyya bulchaa jiru immoo akkuma bilisummaa amantiilee biroo kabajuu bilisummaa amantii waaqeffannaas kabajuu akka qabu kan gaafatan gaggeessan kun hordoftoonni fi gaggeessitoonni amantii waaqeffannaa dhugaan nu jalaa badeera jedhanis akka amantii keenyatti gaaddisatti ilaallee sirreessuun alatti qaama kamiyyuu waliin atakaroo keessa akka hin seenne dhaaman. Qaamni mootummaa akka mootummaatitti amantii biyya kana jiran hundaaf walqixaa waan ta'eef akkuma walqixxummaa amantii biroo san kabajan amantaa walqixxummaa amantii keenyatti illee kabajanii akkuma amantii kaaniitti amantii keenyas ilaalu tajaajila amantii keenya argachuu qabu akka argatu deeggarsa isaanirraa barbaachisu waan heerri isaanirraa eegu taasisuudha qabu malee garee nama dhuunfaa wajjiniin yookaan namoota biizinasii wajjin yookaan namoota agartee maallaqa wayii nyaatanii hojii gadi deddeeman wajjiniin mootummaanis oduu dhaabbachuu baatee natti tolaa jechaadha. Godhuus qabu karaa biraatiin namni immoo dhugaan kiyyana jalaa baddee miidhamni natti galee jedhu nuti akka hordoftoota amantii waaqeffannaatitti waan isa jalaa baddisan gaaddisaan teenyee ilaaluu fi wajjin haasa'uu waan sirraa'uu qabu wajjin sirreessuudhaaf ifaan ifatti waan hojjechaa jirruuf wanni dhoksaadhaan jiru isaanis dhoksaadhaan hojii deemuu baatanii nutti as ba'anii wajjin haasofnee walii galuu warra dandeenyu. Liiban jaarsotu gabaase. Oduu keenya ittaanuun Shawaa Bahaatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo hidhamaa jiru. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqiitti miseensonni adda bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Bilxiginnaatiin qabamanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuun ibsame. Maddi keenya dhimma kana quba qaban raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti
Dhuma torban darbee kana bakka bu'oonni waajjira adda bilisummaa Oromoo aanaa dugdaa fi booraa maqaa isaanii wal duraa duuban obbo Aabbishuu Dagaagaa fi obbo Cinqaa Obsee jedhaman sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin qofa badii tokko malee hidhamuun ibsameera. Bakka bu'oonni adda bilisummaa Oromoo kunneen magaalaa Maqii keessa jiraachaa turan kan jedhu maddi keenya yeroo ammaa lamaan isaaniitu buufata qajeelcha poolisii aanaa dugdaa magaalaa Maqiitti argamu keessatti hidhamanii dararamaa akka jiran raadiyoon Dirree Shaggaritti himaniiru. Yeroo dheerarraa kaasuun miseensa adda bilisummaa Oromoo waan ta'aniif qofa waraana bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii dhoksaa qabu jechuun sobaan farrajanii namoota kunneen ukkaamsanii mana hidhaatti darbachuu maddi keenya ibsaniiru. Dabalataanis qondaalli adda bilisummaa Oromoo sababa wal'aansa fayyaatiin dhiyeenya kana mana hidhaatii gadhiifaman obbo Battee Urgeessaa bakka bu'oonni jaarmiyaa isaanii aanaa dugdaa fi booraa Jaal Aabbishuu Dagaagaa fi Jaal Cinqaa Obsee magaalaa Maqii keessaa qabamanii hidhamuu karaa fuula miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa isaanii mirkaneessaniiru. Aanaalee godina Shawaa Bahaa hedduu keessatti sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota nagaa ajjeesaa hidhaa mana jireenyaa isaanii ibiddaan gubaa fi qabeenya uummataa waraanni mootummaa saamaa akka ture gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin walitti bu'iinsa gaggeeffamaa jiru karaa nagaa furuuf waamicha addi bilisummaa uummata Tigraay taasisee dhaabbileen idil addunyaa simachuun hubatame. Addi bilisummaa uummata Tigraay walitti bu'iinsa waggaa lamaaf mootummaa Bilxiginnaa waliin naannoo kaaba biyyattiitti gaggeessaa ture mariidhaan furuuf waamicha fulbaana 11 bara 2022 galgaleessa taasiseen dhaabbileen idil addunyaa fi biyyoonni adda addaa kanneen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, Gamtaa Afrikaa fi Ameerikaan ija gaariin simachuu beeksisan. Durataan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii yaada kennaniin addi bilisummaa uummata Tigraay walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa ture marii karaa nagaan furuuf Gamtaa Afrikaan durfamuuf fedhii qabaachuu agarsiisuun carraa guddaadha jedhan. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeres ammoo gama isaaniin addi bilisummaa uummata Tigraay dhukaasa dhaabuun marii karaa nagaatti seenuuf kutannoo agarsiise kana haalaan kan simatan ta'uu ibsan. Addi bilisummaa uummata Tigraay dhukaasa dhaabuun marii karaa nagaa Gamtaa Afrikaa jalatti taasifamu wayita gaggeessuu qaamoleen garee lameenuu biratti fudhatama qaban akka hirmaatan taajjabdoonni fi ogeeyyiin idil addunyaa dhimma kanarratti gorsa kennan hirmaachuu akka qaban ibsa fulbaana 11 bara 2022 baasan kana keessatti yoo eeran gama mootummaa Bilxiginnaatiin garuu hanga nuti gabaasa kana qindeessinetti deebiin kennameen turre. Liiban Jaarsotu qindeesse. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii dansaa qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.